maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasuma viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti obboleettii keenya akkasuma hiriyaa keenya hinaan tuubitii fi walee tuubit irratti jechuudha. Viidiyoo suni isaan lamaan ilaallata jechuudha. Video san namni dhaggeeffatanii laayikii sheerii gochaa jirtan hundumti keessanuu galatoomai akkasuma immoo maal gochaa jiru maalidha rakkinni isaanii warri jettanii viidiyoo kaleessalee hojjedheen jira haadhallee hinaan tuubii viidiyoo hojjettee galakkistee jirti jechuudha. Sababa sanitti dhugaa nama ajaa'iba jechuudha. Maaliif waleen jechuudha viidiyoo ishii jala deemtee abbaa manaa hinaanitiin huqqatte akkas najala huqqatte akkas jettee koomentii jala deemtee barreessaa jirti jechuudha. Mee waan hinaanii jette olumaan dhaggeeffannamee dhaggeeffadha. Maa kana sanirra jedheetoo ishii waan tokko barbaadu ishii jecha arraboo tokko jecha arrabsoo tokko namaan jechuun baay'ee gadheedha. Afaan ofii xureessuunis hin barbaachisu. Dhugaa obboleettiin keenya bineensa darbee sareen dutte jedha osoo ol barsiisuu baadhee jiraadhe jechaa jirti. Kaleessa maaliif yeroo baay'ee dogongora goone jechuudha. Maaliif kaleessa osoo dhattee abbaa manaa ishii barsiisuu baatte lama yeroo baay'ee jechuudha rakkinni keenya rakkinuma dadhabbinuma keenya irraan kan ka'e wantoota baay'ee dogongora jechuudha. Gizee tokko hiriyaa gaarii baafannatti hiriyaa gadhee baafannaa gizee tokko immoo hiriyaa gadhee baafannatti hiriyaa gaariitti baana jechuudha. Garuu immoo ishiin hiriyaa gaariidha jettee itti sittee abbaa manaa ishii mana ishii keessa itti barsiisuun ishii maaliif boru gaarummaadhaaf jechuudha. Garuu immoo bakkee kanatti kalaan wanta uumame nu nama dogongoruun keenya nafu nama taatee namni hin dogongorre hin jiru hin dogongorra. Garuu immoo dogongora kana keessatti baay'ee ulfaataadha dhugaa. Ishiin immoo viidiyoo ishiin galakkista san jalatti deemtee viidiyoo innii fi maaliif haadhichi manaatii fi abbaan manaa akkaalii tokko akkuma ture isiniin jedhe. Namni haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu keessa seen bataam naasxaatanyaadha nawreedha jechuudha. Maaliif jennaan baay'ee ulfaataadha. Haadha fi abbaa manaa jidduu keessa seenuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf hiriyaa dura jaalatte faayyoo ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf hinaaniif namni kun abbaa manaa ishii hiriyaa ishii duraati. Namni kun aguma barbaadillee jaalalli biraatillee nama biraatirraa waleerraa illee ishii qabe zooree namni kun haadha manaa isaa sanitti deebi'a. Maaliif jennaan hiriyaan duraatii fi hiriyaan lammataa tokko matiqa. Lammasaalee fakkeenyaaf fi osoo amma hiriyaa tokko amma fakkeenyumaaf mee isaanuma lamaanuu yoo haa fudhannu silaa abbaa manaa dasitaati namni kun dasitaa dura beeka malee ishii hin beeku. Har'a dhuftee immoo gubbaarra yeroo ishiin itti dabalamtu kan har'aaf itti fakkaachuu danda'a. Garuu guyyaa tokko gaabbee daa'ima isaa sallaalee jireenya haadha manaa isaa waliin duraan dabarse sallaalee ishii tan agatee taanuma haadhuma manaa isaa sanitti duraa sanitti deebi'a. Bakka kanatti immoo maal taati? Baay'ee ulfaata. Garuu obboleettii koo walee tuubii viidiyoo kana yoo kan dhaggeeffattu ta'e akka carraa ta'e viidiyoon kun sirra dhufee kan gadi tuuttee dhaggeeffattu yoo ta'e jireenya namaa keessaa ba'e. Maaliif jireenya namaa keessaa ba'e haa jiraatu achumatti kan keellee siifillee taa'ituma si eeggata biddeen lamin namni kun har'aaf sin jaaladha siifan du'a siifan kufa siin jira malee boru si gata jechuudha. Maaliif jenna odoowwanni fe'ee galee hiriyaa dhiiraatis taanan hiriyaa shamaraallee taanan namni tokko kan dura jaalate yoon ta'in hin ala hiriyaa lammataa dhufee si wajjin si jaalate daa'imummaa sirraa oliin uummattanii ijoolleedhaa godhattanii si waliin hin jiraatu. Innis oduma si wajjin jiru yaadni isaa hiriyaa isaa duraa san bira jira. Ishiin illee oduma isa wajjin jirtu yaadni ishii hiriyaa ishii kan duraa san bira jira. Maaliif jennaan ka nama duraa jechuun maaliif namni tokko hiriyaa dura jaalatee gatee fi hiriyaa lammataa dhufsisan qeexa hin laalu jechuudha. Maaliif hiriyaa duraa jechuun wantoota baay'ee rakkinas gammachuus geddas wantoota baay'ee waliin dabarsan. Amma bakkee kanatti immoo hinaanii fi abbaan manaa ishii hiriyaa qilleensa irraatti ni mutu. Tidaarii godhatanii ilmoo godhatanii nama jiraachaa waliin jiraachaa jiran. Har'a immoo ishii dhiisee gaafa si yaadu kan borummoo akkuma ishii dhiisee too
gara kee yookiin ati sitti yaadee yookiin si gaajaa waa'ee jaalalaa si gaafate atis immoo nama kanaa yookiin waa'ee jaalalaa isaaf dhiyeessite hin dogonkorte. Inni boru deebi'ee mana isaatitti deebi'a jedha. Boru deebi'ee haadha manaa isaatitti deebi'a. Odoo wanni ta'e gale na waliin jiraata jettee gonkumaa hin yaadin jechuudha. Odoo wanni ta'e galee si wajjin hin jiraatu qaba. Maaliif si wajjin hin jiraannire waanuma barbaadillee ta'u hiriyaa isaa dura sanitti deebi'a jechuudha. Isinis obboleewwan koo hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu tuuftatan wanti akkanaa yoo si mudatee jiraate. Fakkeenyaaf hiriyaa qabaatanii hiriyaa keessa saniin gargar baatanii hiriyaa biraatiin gaafa walitti dhuftan tokkon ta'u. Maaliif jennaan yaadni keessan, qalbiin keessan, gochi keessan, wanni amiroon keessan bamuluun hiriyaa keessan duraasaa yaada jechuudha. Maaliif jennaan hiriyaan duraatii fi hiriyaan guyyaa lammata namatti dhufu tokko miti. Hiriyaa shamaraallee gaafa taate jechuudha. Hiriyaan gizee mana barumsaatti wajjin barattee fi hiriyaan guyyaa keessa waliin barattu walitti hin dhufan. Maaliif walitti hin dhufne jennaan hiriyaan yeroo barumsaa waliin baratte waliin dhoqqee dhiittee, waliin maal taatee, daa'ummaa kee waliin dabarsite, jireenya baay'ee waliin dabarsite. Hiriyaan immoo amma immoo guyyaa keessa baratte immoo gonkumaa hiriyaa akka duraa sanitti aannu. Fakkeenyaaf amma biyya Arabaa kana keessatti hiriyoota baay'ee baasne jechuudha. Garuu yaadni keenya hiriyaa mana barumsaa san yaadne jechuudha. Sababa saniifiyyuu hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu tuuftatan yoo wanta akkanaa sinirra ga'ee jiraate, gochi akkanaa yoo sinirratti raawwatamee jiraate, wantoonni akkanaa yoo sinirra ga'ee jiraate dura waa gochuun duratti yaadatu oolchaa bulchaatu saniin booda wanni kun maalidha inni karoorri kun maalidha inni jiraatu obsa godhadhaa jechuudha. Maaliif bara kana keessa fa'aa hiriyyaan amma nama ganti jechuudha. Dhiiras taana si gana, shamarallee taana si ganti. Hiriyyaan gizee ammoo hiriyaa nama ganu. Garuu immoo oduu inni hiriyaa nama ganullee oduma ta'uyyuu of eeggadhaa. Isiniin jechuu jaalladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu tuuftatan hundi keessanuu haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee sin jaalladha. Baay'ee sin kabaja. Viidiyoo kana laayikii, sheerii gochuu hin dagatina. Namoonni akkanaa namoonni rakkinni irra ga'e wayii hin jira sila ta'eefu namoonni aaranii gochoota garaagaraatiin mana ofii diiganii jira. Ani immoo bakka kanatti hinaan tuubii wanni siin jechuu qabu abbaa manaa kee qabadhu, mana kee qabadhu, mana kee akkanatti qabadhu. Qulfii si harka jira, qulfii kee gadi lakkisin. Gaafa qulfii kee gadi lakkiste hin miidhamta. Mana kee gadi lakkisini, mana kee qabadhu. Waaqayyo mana kee siif haa qabu. Daa'ima keetis, abbaa manaa keetis sis afaan keetiin ol sin beeksise nama oliin hortanii oliin jiraata waaqayyo sin haa taasisu. Bakka kanatti immoo obboleettii koo walee namni kun siif hin ta'u gizeedhaan irraa deebi'i. Omaa siif hin godhu jechuudha. Lamin inni haadha manaa qaba, daa'ima qaba. Namni haadha manaa daa'ima qabu omaa namaaf hin godhu jechuudha. Bakkuma waan barbaadillee ta'u yaadni isaa kanuma biraata. Si gatee deema gaafa barbaade jechuudha. Mana onnatti si gatee si bira darba. Kana gochuun irra immoo sinittaafu sin jechuu jaalladha. Aga viidiyoo biraatiin itti deebi'u.